Aadde Sa'aadaa Abdallaa jiraattuu ganda Goorooti. Abbaa malee daa'ima lama guddisti. Mana namaarra deemtee huccuu miiccitee daa'imman ishee guddisaa akka jirtu nutti himte. Carraa hojii argadhee daa'imman koo abbaa malee jiran kana guddifachuun barbaadaa jetti. Carraa deeggarsa baankii addunyaatiin hojii dhabdummaa hir'isuuf magaalaa Adaamaatti hojjetaa jiru keessatti carraa kana argattee leenjii guyyaa 10 fudhattee dhaabbilee qacartootaa waliin walitti dhuftee jirti. Haalli jireenyaa mana namaan hojjedha. Barumsallee baay'een qabu. Barumsa kutaa shambichaan baradhe. Erga tidaarii godhadhee booda abbaa warra kiyya nagatee deeme. Bakka inni nagaraa deemna ijoollee kiyya hin ganne uffata namaa dhiqee akkasittiin guddifadhaa ture jechuudha. Isa booda ganda Gooroo deeme dalagaan qabu jedheeni. Dalagaan qabu jedheetti mannaan ishee bakka asii galmeessinaan jedhanii eegasii gara leenjii deemii naan jedhan. Leenjii deemee gaafannaan leenjii naan jedhan ishiin jee seenee baradhee ba'ee jechuudha. Maaliif dalagaan argadhee yoo jedhe itti amantummaa kootiin dalagadhee ijoollee kan guddifachuu barbaada. Piroojeektii kanaan kanneen carraan hojii isaaniif uumame biroo dubbisneen carraa hojii argannee hojjennee jijjiiramuu barbaannaa harka namaa ilaaluun feenu jechuun dubbatu. Kaayyoon koo hojjedhuuf jijjiiruu waan ta'eef amma carraan ani duraan galmaa'ee mana baankii fi teeleerratti hin jiru እና amma ጨርቃ ጨርቅ irratti galmaa'ee jira hojjechuu. ልጆቻቸውን ይዘው መስራት እየፈለጉ በቤት ውስጥ በመቀመጥ ላይ ስላሉ ይሄ እድል መምጣቱ ከኔ በላይ አብዛኛ እናቶች ብዙ እናቶች አሉ ይሄን እድል ያላገኙ ማለት ነው። እኔም አንድ ልጅ አለኝ አንድ ልጅ እናት ነኝ እና ተሯሩጬ ነው ልጅ ማስተዳድረው የራሴ የምለው ስራ የለኝም። አሁን ላይ ግን ይሄን እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለንጂ ዱራን ይረቴ ወኖ ጋታ ያርገነ ጅራ ማለም ነምኒ ቶኮ ሆጂ ተፈቹን ቀቡ ሆጂ ከሚዩ ጥቃራ ካኒ ገረ ጉዳት ተከደማን አርገነ ጅራ hojii kamiyyuu yoo tuffachuu dhaabaan garuu muuxannoo namarraas ta'ee ollaarraas ta'ee mana barnootaa irraa naannoorraa arganneen gara fuulduraatti yoo jabaannee hojjenne akka guddachuu dandeenyu argannee jirra. Dhaabbileen qacartoota garagaraas hojii dhabdoota kana qacaruudhaaf argamanii jiru. Dhaabbileen qacartootaa dubbisnis hojii dhabdoonni kunneen wayita nu bira dhufan ogummaa fi haala hojii nu baruu jedhan. Hojjetaan nu baay'inaan hin fudhanna. Hanga 1,000 fi hanga 500 hedduutti hin fudhanna. Hojjetaa kanallee fuunee akkuma fedhii isaaniitiin galmeessaa jirra. Erga galmeessan booda jahaan booda akka fedhii isaaniitiin galmaan geenne warra hojjetaa ciccimaa ta'eefillee hojii birallee keessatti uumnee fi akka mindaan isaaniillee ol dabalee akka fedhii isaatiin gammachuun hojii keessa isaanii akka hojjetan isaan taasisna jechuudha. Gabaratan boodallee hojii isaanii uumanii akka ofillee gargaaranii maatii isaaniillee gargaaranii of tajaajiluu hin danda'an jechuudha. Har'a ijoollee 50 galmeessineera. Isaan keessaa akka jajjabeenya isaaniitti baay'ina isaanii dhaabbataan biratti hambisuu dandeenya. Warra kaan immoo ogummaa gahaa kenneefi ogummaa isaanii iddoo biraatti illee dhaqanii akka tajaajilan waan isaan barbaachisu akkasitti leenjii kennuudhaaf qophiidha. Tokkoffaan sammuu isaanii jijjiiruudha. Lammaffaan immoo meeshaan ammayyaan deeggarsa isaaniif kennuu danda'u guutuudha akka garaajii tokkotti istaandaardii isaan qabu waan ta'eef asitti leenji'anii iddoo barbaadetti deemanii bakka barbaadetti qaxaramanii hojjechuu danda'u. Mataa isaaniif illee garaajii nama biraatti illee fakkeenya gaarii ta'uu jennee yaadna. Obbo Mootii Moosisaa hojii gaggeessaa waliigalaa dhaabbata gorsaa East Afrikaati. Piroojeektii deeggarsa maallaqaa baankii addunyaa irraa argame kana jalatti hojii dhabdoota leenjisuu gorsuu fi dhaabbilee qacartoota barbaadu irratti akka hojjetan ibsan. Ijoolleen kun maalinni warra hojii dhabanii ta'anii dhaabbata bira deemnee dhaabbata garagaraa dhaabbata Adaamaa keessa duwwaa dhaabbata 288 dubbisnee Shashamannee irratti gara 124 Adaamaa irrattis akkasuma dubbisneetu dhaabbanni kun ji'a 6 fi miindaa dhaabbata addunyaa yookaan World Baankiitu kaffalaa fi baankii addunyaa kanatu kaffalaa fi ji'a 6 isaan bira turanii akkuma isaan achiin qacaramuu danda'anitti achi keessatti ji'a 6 kana keessatti kaayyoon isaanii guddaan ijoolleen akka isaan hojii baranii achumatti qacaramuu danda'an yookaan bahanii isaanii jalqaban akka ta'utti sagantaa biqaat program jedhama. Isarratti jechuudha kan nuyi dargaggoonni asitti walitti qabamanii gaheen keenya maalinni akka gorsaa hojii kanaatti konsaltaantota nuti World Baankii jalatti qacaramnee jechuudha. Gama biraatiin Gammachiis Ejjetaa hojii gaggeessaa dhaabbata gorsaa daldalaa fi investimentii Gammachiis Ejjetaati. Leenjii akka fudhatan goona dargaggoonni hojii dhabdoon leenjii ga'umsaa tokkoffaa entrepreneurshipidha lammaffaan life skillidha sadaffaan akkamittiinitu professional ta'anii hojjetu fakkeenyaaf jechaadha. Hojjetaan tokko gaafa hojjetu akkamittiin hojimaata mana sanaa barachuu qaba.
gara biraan gosa daldalaa irratti bobba'an yoo gabaatan illee gara fuulduraatti jechaadha qacaramuu duwwaa miti akkamittiin of qopheessuu danda'u kan jedhamudha. Gara caalutti garuu akkamitti hojimaata keessa seenanii bakka itti hojjetan irratti efficientii ta'uu danda'u. Har'a sagantaan asitti argite kuni ijoolleen suni sagantaa shaakallii hojii abbootii qabeenyaa biratti ramadamanii walitti dhufeenya akka uuman goona jechaadha. Obbo Fallaqaa Nugusee itti gaafatamaa itti aanaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Piroojeektiin deeggarsa maallaqaa baankii addunyaatiin deeggaramee bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hojii dhabdummaa hir'isuu irratti hojjetu kun marsaa jalqabaa kanaan leenjii guyyaa 10 dargaggoota 3420f kennamuu ibsanii dargaggoonni kunneen dhaabbilee qacartootaa biraa ji'a 6 erga turanii booda akka fedhiif dandeettii isaaniitti carraa hojii kan mataa isaanii yookiin immoo dhaabbata keessa seenanii ogummaa horatan keessatti ga'umsi isaanii ilaalamee achumaan kan itti fufan ta'us ibsanii jiru. Piroojeektiin kun dargaggoota carraa hojii kennamaaf jedhamee leenjii guyyaa 10 kan leenji'an nama 3420 leenji'ee poolii teeknika Adaamaatti kolleejii keenya irratti jechuudha. Ji'a 6 dargaggoonni dhaabbilee filatan keessa turu leenjii ogummaa leenji'uu jechuudha. Leenjii hojiirraa leenji'uu. Piroojeektiin kun kafaltiiwwan adda addaa kabar kan godhu piroojeekticha jechuudha. Sana booda akkaataa piroojeektichatti xumura ji'a 6 irratti yoo xiqqaate parsantii 70 ol dhaabbatichuma kana keessatti qaxaramanii akka hafan hojjetaa dhaabbataa kan akka ta'an dhaabbaticha wajjin hojiiwwan hojjetamaa jiran jiru jechuudha. Yoo hin taane garuu leenjii ji'a 6 erga leenji'anii booda leenjii akkaataa hojiitti barbaadatan leenjiin kennamaa fi sana booda baanii hojii ofii barbaadatu jechuudha. Piroojeektiin kun waggaa 3 kan turu yoo ta'u namoota 5419tu hojiitti gala jedhamee eegamaa jedhan Obbo Fallaqaan. Ka magaalaa keenyaatti waggaa 3 keessatti nama 5419tu hojiitti gala jedhamee eegama. Obbo Amsaaluu Abdiisaa itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Hojii dhabdootaa fi dhaabbilee qacartootaa kana walitti fiduun hedduu akka isaanii milkaa'e ibsanii jiru. Ofii keenyas akka magaalaa keenyaatti ijoollee hafanis leenjii gochaa kana yookaan gochaan hojii beekumsa argachuu kan itti deemuudhaaf qophii adda addaa gaggeessaa irra har'a hedduu milkaa'ina gaarii jira. Garuu guyyaa irratti hin dhumatu. Guyyaa boorii iftaanis sagantaan kun itti fufa. Dhaabbileen hafanis jiru dhaabbilee hedduu. Dhaabbileen hafan immoo saganteessinee boorii fi iftaan guyyaa 3 sagantaan kun boorii iftaan itti fufna.